Yoo yaa kabajamtoota daawwattoota Wirtuu Miidiyaa nagaan keenya bakka jiru maratti sinaqaa qabu Wirtuu Miidiyaa irraa oduu isaa kanaan isin nageessisa. Qulqullina barnootaaf qo'annoon fala ta'uu geggeeffamuu qabaa jedhan Profeesar Biraanuu Naggaa. Qulqullina barnootaa eegsisuuf qo'annoo fala ta'uu geggeessuun barbaachisaa ta'uu Ministeerri Barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa akka himan yoo ta'u, konfiraansii madaallii barnoota biyyaalessaa jalqaba guyyoota lamaaf turu Pireezidaantii Yuunivarsiitii dhimmoota waliin geggeeffamu irratti eegalamee jira. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa akka ta'an Dr. Nagarii Leencoo barnoota qulqullina qabuu kennuun guddina biyyaaf murteessaa ta'uu himan. Qulqullina barnootaa haasofna taanaan sadarkaa gadiitti jalqabe barattoonni akka of qopheessan taasisuuf leecalloo gahaa ta'e dhiyeessuun barbaachisaa ta'uu Dr. Nagarii Leencoo dubbatanii jiru. Ministeerri Barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa gama isaaniitiin qulqullina barnootaa eegsuuf qo'annoo fala ta'uu geggeessuun barbaachisaa ta'us dubbatan. Kanaafis dhaabbileen barnoota olaanoo qorannoo fi qo'annoo damee qulqullina barnootaaf barbaachisan hojjechuu akka qabanis dhaamanii jiru. Guyyaa kaleessaa kitaabileen lama hoteela intarnaashinaala Ililleetti eebbifaman fiilmiin Taadhii jedhamu giddugala aadaa Oromootti eebbifame. Kitaabileen hoteela intarnaashinaala Ililleetti eebbifaman kitaaba mata dureen isaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa jedhu ka seenaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa irratti hundeeffamee fi seenaa qabsoo Oromoo jedhu ka barreessaa Jamaal Haayimadiin barraa'ee fi kitaaba mata dureen isaa Liillii jedhu ka barreessaa Darajjee Fiqaaduutiin barreeffamedha. Sirna eebba kitaabilee kanneenii wayita eebbifamu abbootiin amantaa, qondaaltonni mootummaa, abbootiin qabeenyaa fi bakka hawaan Oromoo guddaa fi xinnaan argamanitti geggeeffamee jira. Kitaabni seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa fi qabsoo uummata Oromoo jedhu seenaa gootota Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaa irratti fuulleeffatee fi yaadannoo wareegama waggaa tokkoffaa isaa sabbeeffachuun kan qophaa'edha. Kitaabni Liillii ammoo kitaaba mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ta'ee seenaa isa durbee Maariyaam irratti xiyyeeffate ta'uu afaan Oromoo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti guddisuu fi akkasuma seenessaan kasoona'ee fi qoodama garaagaraan boqonnaawwan 9 of keessaa kan qabu ta'uunis heeramee jira. Gama biraan fiilmiin mata dureen isaa Taadhii jedhamu giddugala aadaa Oromootti sirna ho'aadhaan eebbifamee jira. Sirna eebba fiilmii kana irratti artistoonni buleeyyii fi haaraan akkasumas ammoo bakka uummanni sirnichaa miidhagsan danuun argamanitti agarsiisaaf dhiyaachuun eebbifameeti jira. Gama biraan gariin fiilmii Taadhii giddugala aadaa Oromootti fiilmii isaa agarsiisee artisti Soolaan Adimaasuuf beekamtii addaa kennee jira. Artisti Soolaan Adimaasuu hojii indastirii aartii Oromoo keessatti gumaacha addaa baachaa turee fi ammas baachaa jiruuf ati fakkeenya keenya jechuudhaan gareen aartii Taadhii kun fiilmii agarsiisuuf mandii lixa Oromiyaa irraa dhufe aartisti Soolaniif badhaasa addaa kennee jira. Barreessituun fiilmii Taadhii Durbee Ayyaantuu Gaaroomaa sirna eebba fiilmii Taadhii irratti badhaasa aartisti Soolaniif kennineef inni fakkeenya keenya isa guddaa waan ta'eef isa ilaallee waan jabaataa turreef badhaasa kanaa olii isaaf malaa nuti haga humna keenyaa taasisne jedhan. Aartisti Soolaan Adimaasuu badhaasa beekamtii isaaf kennameef garee fiilmii Taadhii galateeffachuun kennanaaf kennitaniif galatoomaa jechuun gammachuu isaa ibsee jira. Gama oduu ispoortiitiin ammoo dorgommiin atileetiksii walakkaa maraatoonii Oromiyaa marsaa 12ffaan dhiiraan magaalaa Asallaa dubraan ammoo bulchiinsa magaalaa Shaggar shaampiyoonii ta'uun waancaa fudhatan. Dorgommiin atileetiksii walakkaa maraatoonii Oromiyaa marsaa 12ffaan godinaalee bulchiinsa magaalaa fi kilaboota naannichaa 8 irraa atileetota 160 ol hirmaachisuun magaalaa Walisootti dorgomamee jira. Dorgommii godinaalee fi bulchiinsa magaalota dhiiraan magaalaa Asallaa dubaraan ammoo bulchiinsi magaalaa Shaggar shaampiyoonaa ta'uun waancaa fudhatanii jiru. Dorgommii kilaboota ammaa dhiiraa kilabni atileetiksii bulchiinsa magaalaa Asallaa dubaraan kilabiin bulchiinsa magaalaa Bishooftuu shaampiyoonii ta'anii jiru. Atileetonni dorgommii kanarratti injifatan dorgommicharraa muuxannoo argatanii fi fuula durattis illee biyya bakka bu'anii dorgomuuf cimanii akka hojjetan ta'uu dubbatanii jiru. Hirmaannaan atileetiksii baay'ee kan guddaa ta'ee jiruu fi fuula duraatti illee irratti hojjetamuu akka qabu atileetonni kunniinis dhaamanii jiru. Hoogganaan biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Maatewos Sabbooqaa kaayyoon guddaan dorgommichaa Oromiyaa galaana atileetotaa gochuu fi atileetota ciccimoo akka biyyaatti dorgoman filachuuf ta'u himan. Kana malees ammoo maqaa gaarii Itoophiyaan ispoortiitiin qabdu deebisuuf magaalota Oromiyaa hunda keessatti karaa idileen kan geggeessan ta'uu dubbatanii jiru. Dorgommii kanarratti atileetota dhuunfaa fi garee hidhaan hirmaatan miidaaliyaa waancaa fi badhaasa maallaqaa argatanii jiru. Oduudhuma wal fakkaatuun shaampiyoonaa atileetiksii mana keessaa addunyaa 19ffaa Itoophiyaan Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa ta'uun xumurte. Shaampiyoonaa atileetiksii mana keessaa addunyaa 19ffaa irratti Itoophiyaan Afrikaa irraa tokkoffaa addunyaa irraa immoo sadarkaa 5ffaa qabachuudhaan goolabdee jirti. Guyyaa 3 darbaniif shaampiyoonaa atileetiksii mana keessaa addunyaa 19ffaan Gilaasgoo Ingiliishitti dorgomamaa kan ture yoo ta'u, shaampiyoonaa kanarratti atileetonni biyyoota 130 irraa walitti dhufan 650 ol hirmaatanii darbanii jiru. Shaampiyoonaa kana
kanarratti Itoophiyaan meetira 800 fi 1500 fi 3000 dhiiraan dubaraan atileetota 13 kan hirmaatte yoo ta'u shaampiyoonaa kanaan meetira 800 Tsigee Dhugumaa meetira 1500 Firawaanii Haayiluu garee isaanii irraa tokkoffaa ba'uun warqii yoo argatan fiigicha meetira 3000 Gudaaf Tsaggaa'ee meedaaliyaa akkasumas immoo dhiirotaan Solomoon Baaraggaa meedaaliyaa naasaa Itoophiyaaf argamsiisanii jiru. Kunis immoo Itoophiyaan waliigalaan meedaaliyaa 4 argachuun Afrikaa irraa tokkoffaa addunyaa irraa immoo sadarkaa 5ffaa qabachuun xumurteetii jirti. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa wabeeffanne. Daawwattoota keenya oduu keenya xumuraatiin ammoo ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun kaayyoo Israa'el Gaazaa bulchiinsaa fi dandeettii waraanaa Hamaas barbadeessuudha jechuun irra deebiin kaayyoo isaanii Hamaas balleessu akka ta'e dubbatan. Erga waraanni Gaazaa eegaleen baatiiwwan 5 booda Filisxeemonni 30,000 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa Hamaas Gaazaa keessaa gahime yoo ta'u Israa'el ammoo waraanichaan sochii cimaa taasisuu fi haga injifannoo guutuutti dhiibuu akka qabu himte. Israa'el waraana shalaqaa Hamaas Gaazaatti argaman 24 keessaa 18 barbadeessuu himuun ijaarsa waraanaa Hamaas kaaba Gaazaa Striip keessaa diiguu xumuruu irra gahuu ishee himtee jirti. Raayyaan ittisa biyyaa Israa'el Hamaas wayita onkololeessa 7 bara 2023 taleellaa banuudhaan namoota 1200 waraana Israa'el loltoota Hamaas 13,000 ajjeesu kan himan yoo ta'u muummeen ministeeraa Netanyahuun ammoo jalqaba gurraandhalaatti humnoonni isaa shororkeessitoota 20,000 waraana Hamaas walakkaadhaa ol ta'an ajjeesuu addeessuun isaanii yaadatama. Gama biraan muummeen ministeera Israa'el maddeen maallaqa Hamaas addaan kutuu hin dandeenye jechuun hoogganaan damee tikaa Israa'el kaleessa ibsa baaseenis ka addeessedha. Biiniin garuu sirna ulaa lafa jalaa kan dur tilmaamaan caalaa baay'ee olaanaadha jedhu Israa'eloonni ulaa kanneen barbadeessuuf baay'eetu isaan hafaa innis namoonni butaman keessaa waan jiraniif haleeluun balaa qabaachuusaa himanii jiru. Daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turaniif daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Allalisaa lamuun ture nagaatti.